عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. قالنك ربي قلناتي ربي ويا بديسا ويا باتي رمضانا كيسا ويا تمورا جاء رمضانا من إيسا مسيد إيسا كيسا تبوتا جانتو كيسا ترك ورد مقابل ويا رمضان الراء عكلا من أعطينا مدي كيسا ترك ورد مقابل الحمد لله رب العالمين. سن الله بيدي يا باسي كذا باسي أدلة كباي يا دكراتي مو وكتنا ربي بكي وبرمار كسيسة وأنت كتبكو ودي ناسيني وكراتنا دعائي ودي قولي ربي كيري رتي ونساء كيسا ولي مكمل كلامي كربي كرنات الحمد لله رب العالمين. دين الركنة بلتي راها نمني قدي بكبل إننا نمني تائي أكنة مجالا أكنة جرو مسيد أكنة جرو كنا كيسا بكا إفان جرو بكا جرو بشام جرو واني تبكين واني مراجر كنا كيسا الركنة نمني ولدتي كبمي صدامة دي ركنتو ويتي ملي ولكبمي ديني برتا جرو كني زمن هديرا أكنا كيسا تري زمن أدرا إبقى كيسا تري ربو كيسا تري الرقيدو انتسان إذا بريدو إذا نمني غرمران نفقان نما غرقار فتا نما غرقار نما بيتو نمني نما غرقار زمني أدرا يسين كيسا وبرتا جرتن كني زمن أكسيسا زمني دل نفقا يشترمو نفقنا تنتي قرأوا في ربكو قدادا yeroo zakana darbii keessatti wayita beeraawin jiru keessatti namni dandahee lafa akkanaa kana keessatti waa baratu hin danda'u. Iddoo nama kanaa arganii maal tolisi qabi jedhanii maaliin esteettan jedhanii yoosuyyuu nama waa ijoollee xixiqqoo yoo taate malee gugurdaa wayita san qabanii gara waraanaatti erganii أدى ربي لكو سنيكت لكن ثم ربي بلست نصر الدين الإسلام رفت دينين الفوت أبيت أدى مقالا بقرطة مركزت بك هندت كنو أكنت كرام أسفادي جروبنا بندقان تجربون مقالا جروب مركزت علماء تجرات علماء علم تجرات akka fedhetti namni ka daawaa godhu akka fedhe godhee ka barsiisu barsiisee ka baratu barate sodaa wayii rifannoota wayiitiin malee barataatiin hin jira barsiisaa jira daawaa godhaa jira galanni ka rabbii kennaati alhamdulillahi rabbil aalamiin. Yeroo akkanaa rabbi isinii godhe kana saamatuu qabdanii yeroon akkanarra hin dhumne jechuun beekuun waan barbaachisaadha. Dirakkoo guddaa keessa dhufame isin akkanuma jirti lafti akkanuma jirti isinitti fakkaate akkana hin jirtu akkaamaa keessa dhufte dukkana dheeraa keessa dhufte dukkanni darbii hin jira dukkanni shirkii hin jira dukkanni hiyyummaa hin jira dukkanni wallaalaa hin jira waa meeqatu jira. Kana keessa namni hadha yookaan waan nama barsiise jedhanii ta'an kuni kana keessa hin dhufe rakkoo dheeraa keessa hin dhufe haga namnummaan nama xalabaa ilmii arguun hawwii guddaa itti ta'u keessa dhufe har'a isinraa haa akkanaa kana keessa jirtanii kanallee beektanii waan yeroo keessan saamatuu fi waytii keessan saamatuu fi barumsa keessanitti himuun itti yaadamuun isinirraa jiraatu rabbiin rakkoo duraan dabarsisan rabbi nutti deebise yaa rabbi nutti deebise kanatti dabarte ta wallaalaa ta shirkii ta kufii ta rakkinna ta dura dabartisan yaa rabbi nutti deebise فإن هذا نوكن تكنا رأى نوفت كنا نصر دينا جعل الذين
dhiiraa dubartiin diinii kana bira dhaabatuuf dhufe kana yaa rabbi nurra tursi. Asbaaba ni'imaan kun nurraa deemu dalaguu irrallee yaa rabbi nutiis. Asbaabni diinaa kun nasriin diinaa kun argameen kana tiifatu irratti yaa rabbi nutiis. Yeroo hunda keessatti yaa rabbi nutiis. Akkanii biyyaa keessa yaa rabbi nutiis. Zaman akkasii san keessa shay'in irraa gara wanuun argama. Sheeka argatan nafaqaan hin argamu. Kitaabni irraa garaan hin argamu. Uffata hin argatan. Nafaqaan jabeeni. Wanni marti rakkoo guddaa. Ganda abbaa irra deemanii kadhatanii bulanii akkasii waa baratan. Bakka sadaqaan jiru, bakka ciini jiru akkasitti deemanii waa afaan buufatanii akkasitti waa baratan. Hadda sammaraa rabbiin kunu raahaa biyya goosisee dhalabaa ilmi namni waliin dhaabatee dhiiraa dubartiin namni waliin dhaabatee bakka jamaan jiru koreen itti godhamee lajnaan itti godhamee akkasitti waliin dhaabatu rakkoon takka yoo baalte wayita san rakkoo sarreebanii furan kuni zamana duriin jiru zamana kaduu kana dhufe har'a isin raahaa keessa jirtanii waan keessa jirtanillee beekuu qabdan yeroo keessa jirtanillee saamatuu qabdan rabbiin namaa yeroo isaa bilaashatti fixuu miti namni yoo rabbi kenneef raa rabbi fideef kana keessa itti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. yaa rabbi nu taasisu rakkoo dur dabartisa yaa rabbi nutti deebisa kanarra caalaa bal'innatti yaa rabbi nu baasi raa kana caalatti yaa rabbi nu baasi raa guddaa keessa jirraa namni nama waan maraan nama bira dhaabatuun kun waan guddaadha jabaadhaa ijoollamatinaa yaada hin dhabinaa jajjabaadhaa diinii keessan irratti jajjabaadhaa yeroo teessan saamadhaa yeroo akkanatti rabbi raasinii godhe kana saamadha umrii keessanuu saamadha nagaa biyyi qabdu kana saamadha biyyi ambaa akkana jirtu akka biraa jirti rakkoo baay'eetu jira kana mara saamadha jajjabaadhaa yaa rabbi nasrii diinaa jaalala diinaa bal'ina diinaa kanuu kennite kana yaa rabbi nurra tursi yaa rabbi nurra tursi yaa rabbi nurra tursi ilmaan zamana kana ulamaa zamana kana waa barsiisaa jiran kanallee yaa rabbi nuutiis du'aa kallee yaa rabbi nuutiis talabaa ilmiillee diinii kee irratti yaa rabbi nuutiis diinii kee irra yaa rabbi nuutiis ilmaan bu'aan galtu faayidaan galtu yaa rabbi nuutiis ilmaan bu'aan galtu faayidaan galtu yaa rabbi nuutiis yaadallee dhiiradhaa niyyaa tolaa yeroo muraasa baradha haguma humna godhadhu baradha yookaan hin jedhina ani diinii kana baradhee ofii wallaala irraa bahee diinii kana bakka ulamaa har'a jedhan kana irraa bakka bu'aa ta'e kun imaamummaa kun mu'azzinummaa kun barsiisummaa kun quraana barsiisu kun kitaaba barsiisu kun fanni garaagaraa baratee barsiisuun diinii sahaabiin rasuula rabbii irraa dhaalan sallallahu alaihi wasallam ka taabi'itoonni sahabii irraa dhaalan atba'u taabi'iin ka taabi'iyoota irraa dhaalan ilaa yoomina haadha hadhaatitti walirraa dhaalamee ka dhufe kana dhaalmee kana anillee dhaalee barasaa ilmii ta'ee ummatatti geessa jechuun iyyadha gadaa warri asiin dura dabran diinii kana walirraa fuudhanii walirraa dabarsanii kuun itti miidhame diiniin kun odoo deemu har'a gahee isin gadaa teessanillee akka isin irratti hin dhaabanne nurra akka taru warra nu duubaatti akka taru goona jechuun iyyadha niyyaa bareedaadhaan rabbi kadhatu waliin rabbitti warwaatu waliin halkanii guyyaa rabbitti warwaatu waliin kitaaba keessatti haadhoo heddummeessu waliin hafiizii baay'isu waliin yeroo hunda itti yaaddahuudhaan fannii takka bichaanii fannii mara keessa seentanii waan maraayyuu barattanii akkasitti dhaaltuu diin rabbii yookaan dabarsituu diinii rabbii ta'a jechuun iyyadhaa jabaadhaa baradhaa rabbi isin haanjis rabbi isin haanjis diinni isaan rabbi gadi sinaadha hanqina rabbi isin haanjis namni ofiinillee ta'u yoo rabbi waan barsiise
أكم ربي رسول إسات النبي صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما جد يا نبي محمد ودوام في الرواية تقول أجره إني نائد إجدي نكت لدي كتبت الله أجب سيسجد بيسسو أمة بودا كان بالله أككراته ربي رسول إساتين صلى الله عليه وسلم إني نائد إجدي كتبت إني نائد إجدي كتبت ربي رسول إساتين أكست كدا ولين يا أمان إني وربرتني تدلق ولين إني يوم همتكوتي يوم تكود برتني يوم دلقا بدون نمالافا سوكا بنما تاتي جوفو ندي جنما تاتي يوم تدلقا قامني أكا قلبي برتتي قامني دلقا يوم برتي نبرق جدا بتي ونسو نسا كمدي جونا ما قد سمتي أكا ستي أمال إلمي اللي ربي سني حلافزو إلمي اللي ربي سني حلافزو تمكين ومرا ربي سني حلافزو كل كيري ربي سني حلافزو لما كنا بكجنا ربي نحاتيسو ربا إلمي بكجنا مرت ربي نحاتيسو إركو يسي ربي نحاتو دعاة إسلاما بكجنا مرت ربي نحاتيسو مدارس إسلاما مجالس إسلاما بكجنا مرت ربي نحاتيسو